kuma kudha kuma dhibba sadii Isa jari ati kan jiraatu no jari no. Sadii jaatama itti kalas. kan jawaatii miti dhibba sadii jaatama walii galte anaafisi. Sadii jaatama walii galte kudhan nyaadha jettee. Walii galle Kamara waan gaafatu qabda. dhibba sadii jaatama. Kaali nuti kasi nagee. kan biraa kana ni maddu. Kaali ijoollee yaadii irraa gadi ijoollee tokko namnaa jijjiiramen jiru mucaan hojii hin dinne. Kuma dhibbaa afurii. Soba kaali hin soba hin soba. Hin dinne. Kuma dhibbaa. Kaalidootti na waleera. Mubaarak isatti waan bilbiltu. Faara kan jedhe wallaahi. Mo atootiin jedheen maali geessitee qabsiistee kalli walli yoo hada lagatu mucaan kuni ma osoo wallaahi jedheen garuun jedheen ani miidiyaa kana irratti nama gaariin sisi'a maaliif akkas goote rabbii keen sodaattu innis bor hojjetee si caaluu danda'a ati namuma akkamiiti atiin jedheeniin. Kunoo kaalidoon ni feerala. Osoon si argeen jedheen tokkoon ana tu du'a tokkummaa ragaa malee waan fuudhinii haasaa maqa balleessi namni aaree maqaa wal balleessa waliin tolchu. Ragaa waan hin qabaan hin dubbatin Maqaan badamaa maal maqa balleessi. Ragaa waan hin dubbatin jedhiin. Maal dubbatee maqa balleessi maqa tolchii nama Anjaarsumicha keessaas hin galu. maqa balleessi. Nim jedhee laafaan qabadheera amma warri komentii immoo of adabaa wallaahi biroo gina siif fida. Mubee. Kaleelee warat kunoo qalibde. Yeroo tokko koi mubee dhaggeeffadhu. Tokkummaa ragaa ta'anii atees. Elaamee annan dubbadhaa kan kun qaqqabaa mucaana dubbatu shi mucaana himatu kan mucaa dhaggeeffannee kaane haasofnan. Himaddoo deem kunoo isaa. Ishi waan isa waan himachuu qabdu waan sirratti ta'e waan kaalidoon si godhe himadhu namni an kaalidoo miti dogoggorri jiraan nam malee kan samaa buunaan nama dudduubeetti deebi'u miti dhugaan dhugaadha jechuu garuu waanuma dhugaa qofa himadhu jechuu barbaadeetan waan sobaa irratti hin dabalini. Siluma sobatti dabaluun barbaaduwan. Wallahi ilmu dhugaas. Nyaanyan jedhe. Gaatti bu. Awwala. Itti bu bilan dhagaa. Awwala duraa. Oomaaniin deem. Mana yaadaatti nawaamee oomaaniin deemtaa jennaan rakkoon qabuun jedheen oomaaniin deemta jennaan. Ishi baroodhaan jedhe biizaa keensii sirreessa oomaaniin deemte deebite. Utuu kayitii irraa kaatee dubbattee natti tola. Jalqabuma akkatti walii galtan minaamini kan. Gaafa awwalaama. Jechuun kayituma irraa akkanatti walii gallee akkanatti. Awwalii gale waa'ee birrii waa'ee deemsaa jaruma waliin haaseesi sirrii kootii itiin kun immoo obboleettii haadha keenya lammantuu walii obboleettiidha. Sanaan booda achuma mana yaadaatti na waamee siifan sirreessaa naan jedhee na fuudhee dhagee uffata koo fudheeti nanneen. Achumaan boolee keessatti achumaan oomaaniin naquun hin danda'amu jennaa achumaan eddee biizaan keessan bahee dhaqeen sii sirreessaa naan jedhe. Jedhee sa'aatii tokko irratti naa dawwalee eddee biizaan koo beensi keessa jedhee na fudhatee dhaqee eegdee sana makiinaa keessatti marata kootu uffatuma koo lafa kaa'ee uffata bicuu wayii kan lama wayii nu harkaa qabaa. Sanaan booda gideen ol galu haasaa dhaqee bakka jaraan haasaadhaa an barree waan hin nyaasee garuu arabbeffan beeku. Sanaan booda achumaan afaan arabiffaa beektaa naan hin beeku jedheera al tokko wayyaan. Sanaan booda jaraan haasee ga'ee isa foolottiin immoo achi keessa silaadan waachuu waan naqabee manuma hidhaa sanatti na galchee bultii 6 wayii dhamee achumaan biyya na darbatan. Garuu immoo waan achi geessee Oye, eenyuun ni kana biraati isaa wajjin naqee eddee biizaan kee bahee jedhe. Naa poolisiitti si geessu kaalidoon naa poolisiitti si geessu maalan sii godhe si biizaa kee didee biloo kamee bilookii jalaan si baataa achiin si geessee si sirreessaa naan jedhe. Garuu immoo innis immoo beeka rabbii kana qofatu arga. Dubbadhu xumurate himadhu fixate. Inaan zimmeedha dubbadha dhaggeeffachuu dhaan zimmeedha. Kalli walliif immoo hojjetadheen birittii kodeeffadhee galaa jedhee qanii meelaan isatti sim immoo. Kalli walli maaliif hojjetatta walii galteen dhufte miti kalli walli hojjetachuu maaliif dhufe sidhuma. Filannoon kalli walli hojjetachuu maal gocha dhufe jechuun rakkoon maali isa ifanaa godhime. Isa immoo ijummaa adiin irraa hojjetamaa jiru lafa ji'a 4 wayii kaampaanii wayii keessa nageessee. Rakkoon adiin sirraan hojjetamne maali rakkichi maali. Takka immoo hojii didee hojii dadhabeera kan jenne bakka tokko wayii na galchee ji'a tokko sanaan booda ji'a tokko naa hojjetattee ka'ee. Aayidii sirraa hojjechuu didanii jedhee dhufee achii na fuudhee 1,200 maal wayii hojjennaan birrii 1,000 isatti kennee birrii biizaa
kee yoo tiraan hojjetamne biitaan tii bitaan aan jedhe gideetan akka ji'a lama geenye. Ati walii galteen kaampaanii dhufte miti. Qoy mee waa si gaafa waan naan gal. Ati walii galteen akkuma namni Dubaay dhufutti Dubaay dhufte moo namarraa addatti dhufte? An jara obboleettii koo lammantutti naasaani. An kaaldiin ittiin inaasoo an bakka jaratun na fidaadha obboleettii kootiin jettu isiin kun haadha keenya lammantu obboleettiidha. Achumaan ana dhufeema bakkaan deema wajiima jennaani kaan Dubaayin jennaani kaan wanta tokko ittiin beeku bakka wajiima galee hojjetadheema galuu seeyaan. ID waan jedhamu sin beekamaan kanaa bar. Kanaan booda immoo geessee naqa. Waanuma rabbi fide haa ta'u iyyuu hin jedheen birrii koo bakka naa deebisiitiin jedheeni. Galee wanti tokko hojjeta lafa ji'a sooma torbatti naqee takkaan moosu munii tokkittii hojii tokkittii tanan gale malee takkaan hojjanne. Dheengadama hojii ta guyyaa 20 wayyaan hojjedhe silaa birrii hin fudhanne achi keessaa. Kanaan booda achumaan guyyaa ja'a wayii dhabnee. Birrii asittiin dhuftan sii deebisa siin jedhee inni sii bilbilee. Birrii isa kam inni siif hin deebisa siin jedhe. Kasaati moo kooti ni turkiin gaayis. Birrii 200 wayii. Birrii isa kam inni siif hin deebisa. Birrii keetuma sii deebisaa birrii irraa 200 wayii siif hin deebisaa jedhe. Biyyan jedhee mucaa wayii dallaala wayii adii qaba isa birrii 800 uffata tokko ittiin furanneen. Biyyan galaa jennaan. Ati kan na ajaa'ibaa jiru. Ijoo sagaleen kun sirriitti jiraayi. Anam machi miti. Rakkoon biyya galchuuf si kaadhimu maalidha? Amma ni wanni naan gallee hojjetachuu biyyaa baate nama kamirraayyuu ID'n hojjetama. Hojiin hin jijjiirama. Ani kanan barbaadaa jiru. Sababni galuu maalidha? Amma filannoon galuu maalidha dhufaadha akkamitti? Haasa'een gadi bu'aa baatiriin kan gonjoo faaraa karaarra jira mubaarikitti meera. Deegaa taraanaa kan. Baatiriin koo parsantii 16 waa qabu. Konkolaataa keessa hirtaatti sakkai. La karaarra jira iddoo shaayoo itti guree la. Annuma isaarraa kaasee naasa dhaggeeffadhu. Tokkoffaa mucaan amma dhuftee kaali dakkana ta'e obboleessa koo hidhaattu kuni obbolummaa wayii wanti jirre walitti qaban hin jiru. Mucaa harkaa birrii 420 fuute. Anatti warri isiitiin lafa jiru jechuudha. Birrii 350 kan isiin natti kennite. Obboleettiin mucaa kanaa suudii jirti isii kanaa miti. Isiin kuni dallaala dhuunfaa mataasiiti. Kan isiin obboleettii sana harkaa fuute reekoordiin obboleettii sanaa lafa jira 420. Anatti kan isiin kennite 300 wayi. Tokko jedhi. Isa lammaffaa immoo mucaa dhugumaa inni dhufee hojii wayii galee hojiin sun hojii bareedaa ijoollee wajjiniin galee ijoollee godinyaa isaa wajjiniin namittiin silkii haasaa ittee baaf ijoollee godinyoota isaa sana achitti ayidiin irraa jijjiirama. Hojii sanaa 500 kaffaleen galche komishinii achii bahee ammas hojii kan biraa deeme kaampaanii 700 kaffaleen erga. Kaampaaniin sun waraqaa pooliskinaasii malee an hojjechiisuu hin danda'u fudhachuu hin danda'u jedhe. Waraqaa pooliskinaasii sanaa birrii kan kootiin hin hojjechiisen. Viizaa yeroo 2 geeddarate. Mucaan jechuudha obboleettiin birrii galchite jennaan. Achi sadaffaa kaampaanii sanaa fuudheen hojii kan biraa iddoon nama qalee kana geesse. Arfaffaa jechuudha. Beekan 500 kaffaleen galche achis. Kazaa maal ta'ee mucaadhaa viizaan kaampaanii wanta dhiin bahee miidikaala yeroo dhaquu heduu taadiloota waan jedhamu jira. Istaampii kan itti rukutamu chaappaa. Siisteema irratti chaappuma sana takabbaluu dide kan kaalidoo jechuudha kan ijoollee hundaa keessa. Mubaarikii ergeen kan irra galee ilaaluu danda'a. Mucaan viizaa ziyaaraadhaan hin jiru. Viizaa kaampaanii sanaatiin jira. Garuu erga inni biyya kana dhufee jijjiirame. Viizaan sun viizaa ID'ti kan qaamaa jechuudha. Istaampii fudhachuu dide mubeedhaan irra galee ilaalee waatsaappii irratti itti ergeen ka'e. Tadee on sitti ergeen beektooti. Innaa achiin mucaa kana irratti viizaa appilimentii sana bahe malee jechuudha. Viizaan ID bahe malee karaa maan irraa dhaabachuu hin dandeenye.
Namitti maal jette siin viizaa kana baafte beektaa abbaan kaampaanii bilookiin godhaa jette. Okay bilookiin godhiniin jedheen mucaa dhufee fuudhee karaa maarraa kaffalee noo maalitti argaanne walii gal. Kaalidoon ijoollee nama 8 moo nama 10 wajjin dhufe. Siigalee kaalidoon jedheen mootummaan biyya kana hawwuu kennee jiran jedheen ji'a 2. Gaafa guyyaa 9 keessaa dhuman jedheen hawwuun kun. Gaafa guyyaa 9 kana yookaan nagaan Itoophiyaan galtu taanaan yookaan Oomaan hin dhattee viizaan bitattu taanaan viizaan ziyaaraan suni siistema irratti bilookii ta'an jedheen. Indi de obboleettii dhowwite. Isin kun illee adeemtattee ture inni illee nan deema dee ture. Obboleettiin dhaqee achitti si gataadhiisi jettee dhowwite. Ijoollee nama 5tu deemaara. Yoo jarri du'anis yoo jarri deebi'an jiraa wajjin an achitti sin gatu odee kadhadheen dadhabde. An Oomaaniin abadan hin naquu jedhe. Akkaataa seera viizaatti immoo viizaa yeroo 2 duwwaa jijjiirama. Erga dhufte ji'a 2 duwwaa as keessatti qayyarachuu dandeessa. Jiini lamman sun keeddattee kaanaan dirqama biyya kana keessaa ba'uu qabdaati. Kadhadhee dadhabeen ijoollee jira tana 5 jechuudha. Tikkeettii kutee viizaa baasee fi Oomaanitti ergee Oomaanii addeebise. Kaalidoon hindi obboleettiin dhowwinaan. Gaafa sana iyyuu karaamaatti gale mucaan. Birriin jedheenan obboleettii kan kirkaas hin fuudhu birrii 200 250 wanti dirattee deebituun birrii kana ofii kan kootii fan ammas kaffalaa. Gaafa itti deebitee dhuftee hojii galtee itti laaftee hojjetattee naa kennitaa jennee walii gale. Okay naan obboleettiin dhowwite. Achii ka'ee karaamaa mucaa kanaa dhaabachuu dide. Namittiin yookaan kottuu fuudhii yookaan biloogiin godhaa jette. Dhaqeen fuudhu. Yeroon fidee karaamaa isaa laalchisu birrii 1,411 karaamaan isa. Nan kaffale birricha kan. Kunoo risiitii isaa immoo baarkitti arguu hin danda'amu. Birrii 1,411 kaffalee tikkeettii 1,000 bitee muree Oomaanitti erge. Dhaqee eerpoortiidhaan ga'ee ol galchee deebi'e. Iddoo achi dabarfatan nutti qabaman. Natti dawwalan itti kennaan jedheen silkii. Birrii 480 galcheedhanii koodii wayinaa argan. Eerpoortii keessa. Birrii 480 sana galcheen kaalidoodhaan risiitii kanatti agarsiise itti kenna. Achiin ijoolleen ammas hin danda'amu jedhanii tikkeettii sii bibbichuu kennanii fiiganii migirishinii deemaa jedhaniin. Migirishinii keessan migirishinii achi jechuudha. Fooqirra. Ijoolleen achi dhaqanii afaan hin beekanuu naa dawwalanii okay nan dhufan jedheen jira migirishinii sanaan. Nan dhufa edeen alasuma makiinaa kaafadhee deeme ijoollee bira. Eerpoortii keessa jechuudha iddoo migirishinii. Rakkoon maannee dee gaafadhee viizaan jiraa gaafa duraa raasal keemaa dhaabee jiran biyya biraati jechuudha. Raasal keemaa jechuun iddoo biraati. Eerpoortiin shaarjaadha. Inni ammoo maal gochuudha innaan asitti bilookiin kun ka'uu hin danda'u. Iddoo viizaan kun bahe gaafa duraa migirishinii biyya sanaa deemiinaan jedhan. Okay deen ammas ijoollee fuudhee deeme. Yeroo dhannu kan ijoollee kana lamman kaasuudhaaf diraama 17,000 jedhan. Ayidii koo fuudhanii ilaalanii diraama 17,000 kaffaliitii irraa kaasedhan. Kan bilookii jedhee isa irraa kaasuudhe mataan nam tokko birrii 3,500 birrii 7,000 mataan nam tokko isa bilookii jedhee isa irraa kaasuudhe. Kan nama 2,14 inni kaan qixaatii maaliitii 17,000 kaffaltaa naan jedhan. An 17,000 kana hin qabuun jedheen diraama 17,000. Jennaan ijoolleen deemuu hin danda'anuu asii naan jedhan. Migirishinii jechuudha. Maaliif yoo diraamni kun nattee birrii kana hin kaffallee ijoolleen kun asii gadi hin baanuu naan jedhan. Kadhadhee musaadhaanuu godhaatti diraama 7,000 nan kaffalaa jedhee kadhadhee dadhabeen dhiisee deeman. Migirishinii jechuun mana mootummaa biyya kanaati. Achi ittimee kaalidoodhaa dawwalee Addis Ababaadhaa ijoollee godinyoota koo biraa mana qabee fi birriin uffataan bitatu ergee birrii 200 Itoophiyaa yookaan siifan ergaa yookaan immoo karaa Oomaan deemta yookaan galtee matoodatti dabaltee bitatta ta'an jedheen. Birrii kan kooti ana birrii sumurii tokko na biraan qabu mucaan kun. Birrii tirfii birrii meeqa galchaa. Digalee hamma kana sin gargaarannaan mucaa si'oon birrii 70,050 irraa nyaattee jirti. Dhaqee si kassaseeraa naan jette. Waltee waan barbaadde jettee na arrabsitee maal jettee. Okay gaan jedhee. Birrii 50,070 Itoophiyaatti kan isiin mucaa kana akka fuutee natti hin kennine. Ennaa Ingala mucaa sun isa dhaqee badduudha si kassaseeraa naan jette. Mucaalaa sagalee qabee rikoordiin kan koo jira dawwalee fi kaalid kunoo laa akkana jette si kassaseera naan jette kan qaxaroo kan kootiin eeggataara naan jette. Ani sila akkuma gargaarsaatti birrii kana siifan ergaa. Amma immoo erga isin akkana jette birricha kana sin erguu isa seeraan adeemaattu fixattee kaatuun jedheen. Kunoo waan nu silkiidhaan waliin haasofnu. Obboleettiin mucaa kanaatu dhufte waan jiru hunda isaa himte jechuudha dhugaa jiru.
An. Sharing maafi qo'eet. Tokko dhaggeeffatu tokko. Nufti waama. Dhaggeeffatu. Tokkoffaa wallahi mucaan ixaadhuma isaa carraa isaa addide malee mucaan nama hojiiti. Hojii danuu galee hojii gaafa duraa sana duwwaa namittiin himatte malee nama baay'ee taabbachuudhaa cinqamuudhaa onnee dhufu. An kaampaaniin sun waraqaa baasee maqaa kan kootiin hin jiru maqaa kaampaanii sanaatiin jira. Viizaan isaa kun immoo gara kaampaanii sanatti jijjiiramee fudhachuu dira. Wanti kaalidoon godhu hin jiru. Hamma tokko immoo irraa kaasuudhaa irraa sirreessuudhaa jechuudha. Birriin mucaa kanatti hin dhabin hin jiru. Kunoo riisiitii tokko waasaappiin masaarra jira jechuudha. Nama waa'ee kanaa beekutti ergee tokkoon gaafachuu danda'a. Inni karaa maan irraa kaffalame, inni kan tikkeettiin jiru, inni riippoortii keessatti argame hundi isaayyuu jechuudha. Digalee isan ni galillee jechuudha. Isan ni galillee kunoo an erga siin akka sabte birrii kana siin galchuun jedhe malee birrii lama kana biraan qabu. 200 birrii Itoophiyaa sii dabarsee riisiitii sii erga deenaa isaanii. Waay soban dubbatiin. No. Ati na jalan dubbatiin. Na jalan dubbatiin kaaduu waliin haasofnaa rakkoon hin jiru. Waliin dubbatiin rakkoon hin jiru. Mucaan mutuma. Amma immoo isa kan miidiyaa ta'e birrii mucaan kun natti kennate birriin shayyoonni na biratti affeeraatu nan kenna. Kan koon itti dhabee jira. Tokko isa gara seeraa immoo seeraan adeemaatti seeraan bitatu. Isa 200 sana an birrii kan koo akka gargaarsaatti akka mucaa kanatti hin dhagahamne yoo carraallee deemsaan beekalee mata Oromoo bitatee socho'uu danda'a yookaan waan banachuu danda'a itti dabalatee obboleettiidhaan haasee ati birrii 100 itti dabaliiti. Mucaan isiin gaafa duraa isii kana laasi birrii 50 70 isa fuute sana isiin isa deebiftu mucaan kun akkuma mataan isaayyuu isaa biikeessan gallee matoora binnaaf jedhanii waliin haasofnee turre obboleetti. Kunoo yoo wanaa jileeritti ol galtee tokkoon haasa'uu dandeessi. Inni kun isa ilaamee feeti. Gara toomii dabaree naa kennaa. Amma immoo jechuudha. Dabaree naa kennaa. Amma immoo waa'ee maattiin dhufin isan maa murteessin wala dhageenya. Kaalidoo wala dhageenya isan maa dhiisi. Murteessan maa dhiisi bakka kalas himmata dhageera. Dhaggeeffadhu obboleettiin dhuftu obboleettiin tuktukii si beeka kaalidoon obboleettiin isaa dhuftu. Dhugaa dhuftee dubbatti mucaa. Haa dhuftu waami kaalidoon shabee waami. Okay. Eritti godhe yookaan dawwala. Ati kan kaalidoo itti deemna ati dallaalummaa fudhatte galchiteetta asii gidduutti 50 60 fudhatte galchiteetta moo ganaa ishii sin gaafanna ganaa walitti. Okay na gaafadhu rakkoon qabu. Mucaadhaa deebifna. Okay. Ilaal dhagee isin galteetti akka. Na dubbisi No rakkoon. isin galteetti Obboleettiin dhuftee dubbattu tokkummaa. Isin irraa obboleettii keetti sheerii godhu. Rakkoon qabu tokko dha isa birrii 70 ta'u masrajaa isaatii waliin. No amma kan kaalidoo waan an qabadhe qaba ilaa dhaga'i kan kaalidoo an kaalidoo miidha malee kaalii shabeen miidhu kaalidoo jamaal hin miidha kaalidoo faashin ka jedhu isa miidha malee isa kana miidhu isa mucaasa kan an gaba kiyyaan miidhamaa isa kanan godha jechuudha isa kan faashin sitti dhiyaata akkas minaamii isa hin jettanu wallaahi billaahi na didusi an kaalidoo yoo hin jaalladhe maallaqa ofirkaa baasee kennuudha yoo hin jaalladhe maallaqa ofirkaa baasee maqaa keetii jecha siif jecha na dhaggeeffadhu kana jalan dubbatin. Ani kaalidoo kanan gargaaruuni on kaalidoo jaalladhe yoonni maallaqan kennu tokkummaa naan jedhe fakkeenyaaf kenniif jennaan ofii kiyyaa kennuudha kanan kaalidoo gargaaruun kanan jaalladhuun malee wanta biraatiin miti kaalidoo hin jaalladha ta'e kaalidoo maallaqan makana kenni hin jedha miti hin kennu miti ofii kennuudha jechuudha on jaalladha ta'e malee mucaan kun harka duwwaa galuu akkas naamin jechuun boodatti dhumna rakkoon hin jiru an kanan siin jedhe obboleetti fidi ati immoo ishii 70 moo ishii irraa hafte sana mucichaa deebifte kan keen dubbannu. Yoo ati mucichaa deebifte keebiru mandar baafa mucicha gaafadhe. Yoo ati deebifne siisi adeemifamtu kan. Inda bariin rakkoon qabu dubbadhu. Ilaa tokko dhaga'i. Kaalidoon kun mucaa kan hin deebine kan kee dubbii miti. Keessan baadha bar. Isa si ibsuufani kaan akkanitti nyaadhe kan hin nyaadhe tokko ittiin hin jiru. An birrii tokko rabbina nyaachisin hin nyaanneen. Siimuufani an na dhaga'i dura. Dallaalaas illee miti. Dallaalaas illee miti an dallaalan nama tokko nama lama mee dallaalaa miti ani biyya kana keessayyuu hatta biyya kana keessayyuu eegin dhufe waggaa tokkoof walakkaadhaan sii galee tokko jedhe. Okay shi ani ifatti gaaffii afaanii wal gaafanna ayyee ishi galatoom. Ati kaalidootti birrii mucaarraa fuute hunda galchite moo irraa murtee galchite? Kanuma qofa natti. Irraa mureen galche maaliifi lama fide abbaa manaasiitii fi na dhagaye dura abbaa manaasiitii birrii. Waa walii galla tasgabbaa'eeti. Birrii kaalidoo shabee Dubaay fiduuf itti walii galtee kaalidoo shabee irraa fuute hunda isaa kaalidoo jamaalitti galchite moo waa'ee nama biraa dhiisila dhaggeeffadhu. Kaalidoodhaan meeqaan walii galtee maqaan jira kaalidoodhaan shabee fi faashin jedhee waama jechuudha. 305. Obboleetti kaalii shabeetiin
meeqaanan Dubaay geessaa jirettee walii galtee Kaalid Shabee obboleetti Kaalid Shabee irraa maallaqa meeqa fuute mucaan meeqaan Dubaay irra qayrette Kaalidoo Jamaalitti immoo maallaqa meeqa kennite mucaan biyya galeeraa dirqama Kaalidoon maallaqa isaa baasee gargaaruu qaban jira akka kootan booddee maallaqa baasee yoon birii tokko miti Kaalidoon 100 yoo biraa qabaate hindegana ammoo barsaa keetii baasi mucaa kana kennin ganaa dhufaa jira rakkoon hin jiru an garuu ati Kaalid Shabeetiin yookaan obboleetti Kaalid Shabeetiin meeqaan walii galte obboleessa kee Dubaayittan ergaa jira jettee inni Kaalidootti kennite immoo meeqa kanuma qofa danaa baasi. Kan hin kenna kuma 350. Utuu dubbannu immoo utuu fide obboleettiitti sheernaa godhime al tokko fide yookaan bilbila siinaa kenna. Yeroo tokko birii kennite birii 420 harkaa fuuti. Waan obboleettiin nuuf ta'ee himuu dandeessu kun jechuudha. Rakkoon hin jiru. Na jala galteeti kan isin birii kana fuuti. Baay'ee naa galchaa gaayis. Kaalidoo gaashii. Obboleettiitti Share itti godhaan jira. Meerre obboleettiin. Kwa mucaanas keessatti miidhamaa taa'eera ammas. Munaa Shabee Ammas keessatti miidhamaa taa'eera. Kunoo tokko gaashii kunoo dhufteerti. Okay. Didoo koo qo'isiin wandeeffadhaa siif irraan gadeen dadhabu. Didoo koo siif irraan gadeen dadhabu beeksisa sii dalan gatii gassi buumne booddee. Abbaan feete wal fixxu sinan jaalladhaa didoo koo. Mubaarakiif Kaalidoo bulluqaan an gubatu lafa argadhe. Tokkittii kee malee. Dalagaa qabaanii xiqqoosii badeetiin keessaa dalagaa keessaa badeetiin dhufe na dhaggeeffadhaaf tokko salaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam ishi dubbadhu giftii koo ishi. Ayyee. Nagama sagaleen kiyya. Jira. Ni naguma. Jira dubbadhu. Kaalidoon maaliif kolfa? Ayyee. Beetta jarri hundinuu ni dhagaara sammaa gurratti kan badeetiin deeme beeteen ni dhagaara sirrii miti himichi. Kaalidii Jamaal jedhamu kun gaafa dura isiidhaan asee fide obboleetti maadarii hin deemanidhaan waliin gaafa fidu nama lamanitti kenne ani birrii 10,000 qofa keessaa nyaadha jettee isii dhaga'uutu jirta. Okay, ishi Fariyaan 10,000 qofa keessaa nyaadha jettee dhagaa jira. Nan dhagaa geeftii koo. Qoy akka jette isaan natti himte qoy kasitti maal. Akkina akkasitti waan feete Mee obs maal ishii jennee walii galee nama lama jaarsa kiyyaa obboleessa kooti kan inni itti kenne. Miira kee to'atu. Binti dalagaa irraa miliqee dhufe bar. Indan da wal gaafa dubbatu wanti kana indan da wallahi am jechuudha akka kanatti dalagee fide jechuudha sa'aatiin qabu jechuudha. Isha ta'u. Amma jechuudha natti dhumna natti kaati. Dubbadhu. Yeroo naaf kenna amma naaf hin ta'u bakka tokko yeroo naa kaayii akka kanaati miti yeroo naa kaayii keessummaa dhufa waan ta'eef an dalagaa qaba yeroo naaf kaayii bakka har'a naaf hin danda'amu garuu dubbiin himame akkanaa miti baraadhaa birrii 500 kaffaleen fide mucaa kana jechuudha agabochiti kontoroora inni illee himachuun beeku mucaan daa'ima kanaafuu namni deema amma. Waato kitiin si gaafa. Waato kitiin si gaafa. Qoy waato naa obsaa adeemtu adalagatu obsaasin. Ati birrii meeqa kennite Dubaay naa fideette birrii borsaa keetii ba'i qofaratti abalutti kennee dhiisi. Birrii borsaa keetii ba'i. Ilaame birrii 350 birrii 10,000 ni nyaadha jetteetti kun himasiiti. Irraa nyaadha jetteetti 10,000 350 kan jaarsa kiyyaa. No jarri no. Sadiif 60 etteetti kalaas. Kan jabaatii miti 360 walii galte anaafisi. Bakka. 360 walii galle kudhan nyaadha jettee. Walii gallee Kan biraa waan gaafattu qabda. 360. Kaaliin ofii kasi bira ga'e. Kan biraa kana ni maddu. Kaali ijoollee yaadii irraa gadi ijoollee tokko namnaa jijjiiramen jiru mucaan hojii hin dinne. Soba kaali hin soba. Hin dinne. 360. Miira keessaa baheetu. Qoy. Hindi hojii dide jedhaan jiru ammallee. Qoy toobsati. Hindi jedhee kee Ariifachuun noo dhaga'i kaa ariifachuun waa balleessiti. Sis ta'e Kaalidoos ta'e namni ariifatu wayitu bada sii galee. Tokkummaa geggeessaa sii kana mannaa jechuudha. Deemi bakka uumma daamisi waa maaraatti. Hojiin qaba qoy kasitti maa tokkuma birrii 500 kaffaleetan miidiyaa keessatti geessee gatee nam viidiyoo isaanii qaba keessan Mubaarak Musammaa ta'e abbaan tokko na keessa na dubbisa isin erga jechuudha viidiyoo. Waan gati charakkoon qabu waa obsati sana nun dhimne. Mucaan kun himachuun beeku mucaan daa'ima waan tokko wanti ni sirrii himate. Nuu galee bar himatee
والله إني من تسقبايس نوغليرا أكنت تسقبايس تسقباو كلين كده بدري سنة كلالتين كده بيتكما Ribaaste duwwaa obboleetti namatti mul'ata bara amma dafqa kee akka ta'e amma makkaan si gubuun nutti mul'ata garuu birrii amma kaffalte duwwaa sirraa adda baafachuudha kan jarri barbaadan. በቃ እመጣለሁ ነንጡፈ በቃ ነው ማሙሚ ረብስን መጥ ሚልቄትን ዱፍ ፎቂ ጨጨቤ ነው ለጊዜ ነው ልባውደቹ በቃ ደም si buuseera deem isa deemtu dhaqii kot Garaa nama nyaatti bannaa. dhaqii kot gara nyaatti siin adeemtu hin jedheeman Okay. biira Mube dhaggeeffadhu. wayye mee kaaddoon Dhaggeeffadhu sagalee sii jira. akkana goon Khalidoo Shantama duwwaa sitti dabarsite naan jettu obboleettiin. Kunoo gaafadhaa fariyaa gaafadhaa. okay rakkoon Kuma dhibbaa afurii digdama moonatti hin kennine jettee akka kattu. Yoo siin kakatte rikoordiin obboleettii ammaa jira la. Khalid nadagaa ka. dhagaa dura hin jira. Waa wali Hin gala. jira Khalid na dhagaa dura. Ilaa. waa wali galla maana dhagaa ka Bir. na dhagaa aboo Okay. aboo na dhagai Ashi. amma waa in kennaa rakkoon qaba maallaqa borsaa kooti bayan manan talli gaafa siin jettu ati si nyaachiftee fedha siitiin si nyaachiftee si dhiibtee mirga ati si dallaalinatti waa shaqqalattee kaatee na satari jettee rakkoon hin jiru siyaasa tartu malee maallaqa koo nyaanne jettu malee si galee ati dallaa jechuun ati gidduudhaa komishinii keessii fassabamaa ati warra annama kanaa fakkeenyaaf warra nama gurguru ishi warri akkanaa kun nama gurguru gaafa siin jedhu birruma xiqqoodhaan allayyaa guddaatti warra nama dhiibu keessaa tokko namni akka keetii sababni isaa birri xiqqoo argataa geessi allayyaa namni keessaan baane keessatti nama gatee deebi'a akka kamiin akka mucaa kanaa jechuudha sigalee allayyaa namni keessaan baanetti nama darbee deebi'a ofii birri guddaan argatu birri kuma 500 argatu birri xiqqoo naqee ilma namaa gurguratee allayyaatti darbaan ilmi namaa kanarraa ci'aa inni 50 isaa 10 isaa fudhatee kutaa jechuudha muudiin kan kee qofa miti isiin kun nama danuu waan akkanaa hojjetti sigalee atis dallaala si wayyaa harka wayyaa jalaatee jechuudha si namatti dabarsitu akkasitti hubanneerra amma nan fudhatee itti himteetta waan ta'eef isii sanatti garuu tiisiin immoo haa ta'u dursii kennitees rakkoon qabu Tokko dhagaa. barkuma Mucaa kudhan kana. fudhannati jette mucaa dhaggeeffadhu ati dallaala miti ila ati dallaala atis dallaala dhaggeeffadhu walta bu'uu hin danda'amu atis dallaala akkamittiin isheen amma kanan irraa fudhaa jetti dallaala ka amma kana irraa fudhaa birrii tokko yoo fudhatte maqaa kanaatiin dallaalatis si galee atis dallaala Khalidoo qofa osoo hin taane atis dallaala jechuudha sababni isaa maaliifi irraa fudhataa jirta birrii tokko ta'us sababa itti kennitee fi fudhataa jirta kanaaf ati Khalidoon dallaalaa jechuudha sillacheen dallaala achitti wal dallaaltan ati isatti fiduutti dallaalaa jirta inni sila dallaala isa kaanii fidataa jira atis dallaalaa jechuudha sigalee atis mucaa gurgurachuu malee saraqaa quban qabdu kanaa jechuudha amma gara haasaatti addeebinaa jechuudha intalattiin amma miira hojiirra jirti siidhaa hin hubannaa Khalidoo utunaa isaan dheeressin hawaasiin jechuu barbaada birriin si bira ga'e birrii meeqa inuman dheeressu haasaa kana okay amma waa tokko Dhibba itti siran sadii barbaada shantama. Ilaa birrii dhibba waa tokko jaha itti siran birrii barbaada asitti gashee. Birrii kuma shantama ammas Itoophiyaarraan dabarsiise. Walittiin isaa birrii kuma dhibba. risiitii dhibba sadii shantama oi dhibba sadii shantama Khalidoo bira ga'e miti kan risiitiin jiru kanaa olii Kuma dhibba sadii la injira riisiitiin kuma dhibba sadii shantama kan mucaa kanaati. Kuma ammas birrii dhibba jaha dammoo kana siinatu dabarsee birrii dhibba jaha kana siis injira. Isa anamma waan nama kaali ilaal aniifatammaa ilaa dhaga'i aniifatammaa wanni nuti waliin haasaa jiru Khalidoo bira birrii meeqa ga'e 500 600 miti walii gala Khalidoo akkaawuntii Khalidoo birriin gale birrii meeqa waliigalatti kan akkaawuntii isaa irratti ga'e immoo birrii asii birrii kuma dhibba sadii fi birrii Itoophiyaatti isaan laginatti yaa birrii Itoophiyaatti risiitii jiru waliin kan Khalidoo bira ga'e walitti birrii kuma dhibba afur kan Itoophiyaa kanas immoo birrii dhibba jaha dabarseeraaf. kashii kan Khalidoo bira ga'e birrii kuma dhibba afur Maama. Khalidoo kashii kan si bira ga'e dhibba afurii Risiitii jiran siin jiraaraam. Kuma 350 birrii Itoophiyaa. kanaa ol si bira hin geenye gonkumaa birriin Maa kunoo risiitii fidee risiitii jira bara. no natti mati kanaa ol gonkuma si bira hin geenye risiitiin Birrii fidee dhibba jaha dhaggeeffaddoon sitti himaa. Birrii dhibba jaha isaa amma jiraattu kana dhibba jaha galchitee akkaawuntii kan koo kan biyyee kanaan. Birrii dhibba jaha sana maaliif galchite beektaa? Waraqaa balan kana asii ture. Yeroo sanaanis Khalidoodhaa kunoo asirra jira la.
birrii 200 kennaafin ture asii deemsa sa'aatii 3 walakkaa deemee dhaqee ilaalaan ture mucaa kana. Guyyaa danuu biratti deddeebi'ee jechuudha. Hin gaafatta kunoo. Waan inni ittiin ilaalla sarakkoon qabu waan inni ittiin ilaalla birrii 600 kana dhaggeeffadhu birrii 600 kana kaalidoon kadhatee kadhaamee kan jechuudha. Naa ergi adaraa deennaan birrii 600 sana ergitee feennaan kaalidoodhaa dabarsee kenneen. 600 sii kenneera moo kenneen itti kunoo kaalidoo gaachuu hin deessu. Okay. Ayi waa bareedu. Kaalidoo birrii 600 isiin ergite sii galcheera sitti kenneera. La isaan kennaan hin jenne ka. Isaan kennaan amma kan nuti barbaannu dhaggeeffadhu. Kan nuti barbaannu birrii kaalidoon jamaal akka hin nyaanne dhaggeeffadhu. Mucaasa kana bira kallattii fedhe naga'u isa bira ga'u gaafanna. Kaalidoon jamaal yoo nyaate nyaachuu qabu. Yoo nyaate hin nyaanne jedhe isa gaafanna jechuudha. Mucaasa kana bira yoo ga'e immoo mucaasa kana na bira ga'eera yoo jedhe isaaf dubbataa jirra waan ta'eef mucaa bira ga'uudha kan nuti barbaannu. Eenyuun miidhamaa bira. Eenyuun miidhamaan kaalidoo shabee. Isa bira yoo ga'e isa gaafanna jechuudha. Ati deebiin deebisi. Na bira ga'eeraa inni jedhe kan nuti barbaadaa jiru bar kan xaabiyaa irraa ce'e mucicha malee simmiti bar. Isin akkuma kana iyyituu rabbashtu garuu inni xaabiyaa irraa ce'eera kufeera inni. Siigalee inni kufeera atis rabbashuu isaa kaalidoon jamaaliin rabbasheera rabbashuu dandeessu atis kaalidoonis garuu kan kufe isa kana qofa jechuudha. Kan kufu isa kan miidhamu isuma qofa sammuu isaati jechuudha. Ati birrii 600 suudiirraa sii dhufe sii kennameera. Naan kennamne ilaa birrii 1,000 na sitti dalagadde kaaliditti hin ganneetti jira dhagaara waan ta'eef makiinaa isaa keessa taa'e birrii kana yoo ayidiin irraa hojjetame gara biyyaa naa galchiin jedheeni. Jedheenitti kennee achumaan warra katichi boolasiisuun dhufee achumaan geessee na qabsiisee 600 hin qabee achumaan. Wantichi Itoophiyaatti walumaa galatti 600 qofa jedhee achumaan ishii jedhee 600 400 tafee mucattiin biitaatii irraa jirtu birrii gaafa dhobboleettii kennaa achumaan mucaatii kanatti mannaan isarratti naa galchite achumaan 600 achumaan biitaatii biteera jedhee ani hin beeku kan hunda hundayyuu. Malee birrii na biran geenye birrii an maayitti gochuudhaan naa jira. Garuu immoo baraan mi'aan keessatti qatamne. Kaalidoo jamaal. Ji'a. Birriin hin kennine kunoo riisiitiin baasaara koo waasaapii isaarraa. Birriin yoo inni naan ergine godinyaa kootti jedhee kaalidoo godinyaa keetti birrii siin ergine yeroo abu dhabii. Booddee ilaa koo isiitiin hima qoyyaan ani hima. Birrii nyaataa anaa mucaasan daaboo tokko jira anaa fi Abduwaayit jennaan. Nyaataan qaxxaamnee jechee yaadne kadheen nyaataa bahe ijoollee godinyaa koo sanaan booda birrii nu ergi jennaan ji'a tokko qofa teessanii jedhee nu lammanii 200 nu ergeera. 400 qofa nu lammanii kan nyaataa nu ergee sanaan booda ji'a 3 qulqulluu sanuma nyaadhaa ta'a jedhe ji'a 3 qulqulluu. Kaalidoo birrii meeqa sii kenne waan kenne hunda isaa waan sitti kenne wanni inni sii kenneera jedhu fakkeenyaaf yeroo fedhe 100 sitti kennu 50 wannati yaadattu si jira wanti kaalidoon sitti kenne birrii. Gaafa na wala biyyaa dhufu gaafa wajicha nu galchu anaa gurbaa wayitii akkas 200 nu kenneera. Sanaan booda wajicha hojjannee itanyi silkii immoo silkii haasee fayyadame jedhu ijoollee achi jiran ijoollee jara sana gaafachuu dandeessan. Nama 2 baafteetiim jettee jarattiin jettee yoo makottuu fuudha aayidii irraa hojjetaan jirru jedhan hojii immoo takkaa dadhabeera sin jenneen takkaas ittiin himan achumaan hojii kan biraanti si geessa jedhee nu lamman dhufee ana kaadhaa fuudhee mucicha akka borochaa nu fuudhee godumatti geessee nu gatee sanaan booda waraqaa foolisiin kun dhufee sanaan booda achumaan geessee achi nu qabsiisee birrii makootiin. Sanaan booda immoo ji'a 3 walakkaa achitti geessee naqatee dhufee na fuuchuu didee achumaan hin mana dhufe taaskii qabadhee. Gara Ini Turkii isaan qabee. Mana abdoo naa geessaa jennaan mana abdoo na geessanii mana abdoo bultii 4 bulee kee kaan immoo akkanatti gootaan jedheeni. Ilmoo namaati maaliif akkanatti gootaan anoo mana algaan ture godhattuun jedheeni. Ji'a 4 hin hanqatu inni achi turu. Achitti qaxxaamee aga buugoo. Gaafa immoo achumaan sanaan booda dhufee achumaan falaan gara eenyu ta'u galgala wayina fuudhee geessee mana wayii keessatti na qollofee mana ijoollee amaaraa bichaa kana haasa'an manuma hidhaati bakka manichi. Achi keessatti bakka ofuu mana jeesan jedhee jireenyi barbaadaan jiru.